immoo baay'ee jijjiiramne. Saafi deekanamu wallahi ma walqisanii. Eenyu jettisa? Fuulli kiyya kun Mansuur Jamaal caalaa soores. Ispoortii seentii taanaan qabattee harka kan keessa biratti harka tokko hara gararratti qabda. Okay? Abbaa fedhe boombii miti qawwee miti waan barbaade haa qabatu. Wanni asitti mul'atu biyya tanneellee amma nama feesbuuk irratti ispoortii maarshaal Oromoo barsiisu ture bara. Laala miti. Galata goota koo. Amma laafuu dadhee jira. Duraan qalloo xiqqoo takka ture gaafa. Yeroo dhumaa jirtu jechuudha. Okay? Saniifuu amma abbaa fedhe hojii seentii taanaan odoo hin seenu akka Oi me anu seenaa koo yaadadha feesbuukii irra dhaqeen uummata kootiin akka inni qalloo ture argisiisaa dha. Paartii kan kee dhaabbatu jiru. Miilli kan kee dhaabbatu jiru. Qaamni kee guutuu rifachuudhaan dhaabbatu hin rifatiin. Rasaasa asirratti qabeenya jiru. Wallahi maarshaaliin barsiisu jiran akkatti. Sinigalee. Wayzaritti makiin asirratti maarshaalii barsiisuu jirtu. Wayzaritti makii. Qabuun dandeessa. Okay. Tokkoffaa lammaffaa miila jalaa dhahi. Abbaan fedhe asii qabee taanaan miila isaa dirqama miila jalaa dhahuudhaaf miila ispoortii miilaa dalaguu qabda. Okay? Miilli kan kee maaliif xuuncaa miilaa waan jiruuf xuuncaa miilaatu jira waan ta'eef abbaan fedhe jala miila fiigdee dhahuu hin dandeessu. Okay? Dirqama miilli si jabaatu qaba. Miilli si jabaatuudhaaf ispoortii kamiin dalagisee jaami kii badaa jaba kunaama. Akkanatti kii badaa jedhamaa ispoortii maqaa ispoortii. Arraa miti laarsini galee ispoortii barsiisu ture. Asaa seenaa koo na yaadachiisu qoyaa. Anis of ilaaluu qabu. Barri waan jette durii sana ilaaltee itti boonuu qabda qoy. Abdussee Sarbiyaa jedhee kan Doktor Abdu. Seenaa koo ilaalee kan uummata kootiin boonuu qabaanillee. Viidiyoo koo durii. Yoo dhiyaa qabaatu waa takka hin sodaatin. Ispoortii seentii taanaan qabattee harka. Ay maakii. Isuu qabdanii dura ispoortii hojjetan duratti qaama keessan qaamni keessan laqatti jechuu qaba jechuu akka fedhetti. Fakkeenyaaf ani harka kiyya akka fedhe godhuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma harka kanas biratti maaliif fayyada jechuudha. Harki kiyya amma akka gartanitti hedduu dheeraadha. Hedduu abbaan fedhe jechuu akka fedhe wanni jechuu ni danda'a. Bakka waggaa 18 keessi gara toomii kolfaadha. So as biratti amma harka keessan argaa jirtanii ijoollee bilisiginnaa warroota iyyaa jirtan isiniifin waan biraan isinitti taate. Sumaan akka feetan koko. Wallahi feesbuuka irratti bakka feesbuuka irratti zinaa mataa ture nama bar nuti galabaabaxame ispoortii dalagu ture. Amma yoo akkana kaanee galabbatamna jenne yoon amma akka ka'ee lugooti akkana galabbatame na waraabaniiti ustaazonni itti taa kana innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Way jaan feesbuuka bar feesbuuk Facebook I love you so much Facebook. Barra haa ture barboo tiktaak kana irratti bar ispoortii dalagu ture wallahi adari. Laali mi akka ispoortii dalagu ispoortii seentii taanaan qaba straight live nama kuma lamaa kooyi taa'ee na laalu. Nuti immoo ustaaza turre yeroo tokko tokko ustaaza nu godha. Seenaa durii feesbuuk. Wanni akka waan sabbuu godhee tiktaak irraan deema jechuudha. Bexaam qommee as Ani immoo bara feesbuukii sana ustaazan ta'a takka daawaan godha nan aktiivistooma. Amma laal kun intervii ajaa'ibaan gochuu jira quraana uummata karaa Jamaal Abu Muwaazii wajjin. Ai. Doktoronni lamman ilaal intervii godha maaro asirratti sheeka taane. Waggaa meeqa dura beektaa? Wayne. Dhugaa rabbi feesbuukiin kun jiraattu bar feesbuukii wanti isin nun godhin hin jiru. Feesbuukiin nuyiif mana keenya bar mana keenya feesbuukiin nuyi. Feesbuukii irratti intervii durii kana of ilaallee bashannanna. bara Oromiyaa rakkoo keessa turte feesbuuka qawxii goonee jira wallahi gamasii fi gamanaan. Wallahi ijoolleen Kaayiroo badhaasa guddaa qophaa'uu fi qaba maaliif uummata Kaayiroo keessa taa'ee ajandaa biyya keessaa dhufu sagalee ta'uudhaan dursa kan kennaa ture nuyi dhibbaan bara maastar pilaanitii kaasee namni al jalqabarraa kaasee iyyaa ture nuyi.
durii na yaadachiiftee aduu viidiyoo koo waan hin dur feesbuuk irratti dubbadhetti ilaalaa jira bakka. የድሮ ታሪክ አስታወስሽኝ ትዝታ በረመራቱ ቱሬ ኢላል አነሞ መራደ ሹራ መፈያ ጅጅሬ ጋፍቶ ኦኬ አተርጋው ፌስቡክን ጀራ ጉበኒ ላላ ማቲ መራታ ከን ደገፈን waaseenaa way lafaa qabaachuun bareeda bara abiyyi reefaan gorattoon ba'ee siidaa minilik ijaaru sana akkanatti sukkaaree iyyaan ture adillee garuu amma ala doflaanu majaawee hin fakkaata bar waan hin bareedu si'a yeroo san wallahi miira keessa galee ayyee mee warri mee feesbuukii irratti na hordofaa turtan yeroon akkasitti shuraaba cicciree miira keessa galee minilik akkamitti ijaarama jedhe namni dura morme dhugaa dubbachuuf yeroo minilik siidaan isaa ijaaramu namni awwala gabbee abiyyiin akka dhukkee irraa kaasee ana kunuun shuraaba cicciruudhaan dhugaatini mannuti qabsaa'uu yookiin tiiktookii kana irratti eegalle jechuuf viidiyoo durii kana gaafa ol baaftanu teessanii ilaaltanu itti boontu baguma adda tiiktookii irratti qabsoo yookiin sagalee oromoo ta'uun jalqabanii viidiyoo kana gadi buufatee kutee tiiktookii irra fiduu qaba dhugaa maaliif viidiyoon kun gabbu'ee tiiktook laa ilaa sheerii meeqa qaba beektaa viidiyoon kun ilaal